Galanni Waaqayyo haa ta'u. Sagaleen keessan hin dhaga'amu. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Haalleluuyaa. Yesuus Kiristoos inni jiraataadha. Kaleessas bara baraan immoo gooftaadha. Kan akka Waaqayyo hin jiru. Macaafa qulqulluu keenya keessaa kutaan baay'ee jaalladhu tokko ilaalla. Har'a Waaqayyo hunduma keenyaaf ergaa nuuf qaba. Sagaleen keessan dhaga'amu. Har'a Waaqayyo ergaa nuuf qaba. God is going to speak to us today. Hallelujah. Har'a macaafi nu ilaallu hojii ergamootaa boqonnaa 27 fi walakkaa 28 just 2 chapters irra fiigeetanan cuunfaasaa isin ilaalchisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 27 lakkoofsa ishee jalqabaa duwwaan dubbisaa akka kana jedha. Markabaan biyya Itaaliyaa dhaquu keenyatu murtoo ta'e. Mata duree lallaba keenyaa kana jedha. Daandii raafamaan guute irratti amantii hin raafamne. Unshakable faith in the journey of storms and stresses. Karaa bubbeen guute, karaa stormiin guute keessatti garuu amantii hin raafamne, amantii hin sochoone. Kana argitu. Markabaan biyya Itaaliyaa dhaquu keenyatu murtoo ta'e. Kana akkasin beektanii hojiin ergamootaa kakuu haaraa keessatti macaafa seenaati. Macaafa seenaa kakuu haaraati. Aktisin hojiin ergamootaa inni jennu kun seenaa ergamoonni yeroo lubbuudhaan jiran hojjetan addumatti immoo tajaajila Phaawulos fi warra isa duukaa hojjetan seenaa baay'ee irraa baratamu. Seenaa mishinii, seenaa hojii lallabuu wangeelaa tu achi keessatti argama. Utuu gara imaluu gara Roomaa dhaquu isaa kanatti hin galin waa'ee Phaawulos amma iddoo kanarraa gaafa ka'u gara Roomaa dhaquu keenyatu murtoo ta'e utuu hin galin dura eessa dhaquuf jedhaa, wajjiniin dhaqaa, maaliif dhaqaa, hamma ammaattoo eessa jira waan jettuun gaggabaabsee isinitti himu. Utuu kun hin ta'in dura gara dugda duubaatti yoo deebitan hojii ergamootaa boqonnaa 21 irratti Phaawulos utuu hojii wangeela lallabuu kana hojjetu mana qulqullummaa Yerusaalem keessatti arrested ta'e. Mana qulqullummaa Yerusaalem keessatti yakka isarra hin jirreen, yakka hin hojjetiniin hammeeffameeti falsely accused ta'e, arrested ta'e. Wanti isaan ittiin isaa dheessanii tokko akkasii jedhan iddoo hundumaa deemee nama keenya, biyya keenya, mana qulqullummaa kanas yakkuudhaan iddoo hundumaa deemee namtichi barsiisu isa kanaa jedhan tokko. Olii gad deemee wangeela lallabuu isaatu yakka. Lammataa immoo akkas jedhan nama Yihuudiin ta'in fidee mana qulqullummaa keessa dhaabee mana kana xureesseedhan. Garuu inni hin goone. Isaan waan se'anii himatan qabu inni sana iyyuu hin goone. Nama biyya Giriikii fidee nama Yihuudiin ta'in nama Ahizaabii fideeti mana qulqullummaa kana keessa dhaabee mana qulqullummaa kana xureessee kanaaf itti gaafatamuu qaba. Kun immoo akka seera warra Yihudootaatti nama Jiwish hin taane Gentiles warra jedhaman warra isaan Ahizaab jedhan kana fidanii mana qulqullummaa keessa dhaabuun akka seera warra Yihudiitti of course it is a criminal offense. Garuu inni Phaawulos ittiin himatame kun soba ture. Sana booddee tiraalee adda addaa irratti argamaa ture. Oliyyannoo fudhataa, hin argamaa dhaddacha irratti dhiyaataa, achitti waa'ee isaa himataa, achi oliyyannoo fudhataa, mootota garaa garaa falachi immoo aangawoota mootummaa Roomaa adda addaatti Phaawulos dhiyaatee oliyyannoo fudhachaa ture. Warra akka mootii Filiisfaa, Filisxoos, Qeesaar, isaan gara hundumaatti oliyyannoo fudhateeti lakkii dhugaan qabaa, lakkii badiin qabu jedhee himataa ture. Dhumarratti Qeesaaritti yeroo iyyatu maal jedheeni dhaqiitii mootiinuma Roomaatti iyyata kee fudhuu adeemii asirraa balleessaa nan dhabee ittiin jedhe. Kanaafuu oliyyannoo fudhateeti gara mootii Roomaa, the Roman Emperor duratti dhiyaachuudhaaf biyya Room akka deemu murtoo ta'een achii dhufe. So he is a prisoner here.
Phaawulos amma maalidha? Nama hidhamaadha. Nama impaayerri Roomaa tokko yookiin hangafoonni Roomaa namtichi kun yakkamaadha. Namtichi kun seeraan gaafatamuu qaba ittiin jedhan nama yakkamaa ta'eeti namoota isa wajjiniin yakkamtoota ta'an the other prisoners hidhamtoota seeraa kan biraa ajajaa dhibbaa warra Roomaa tokko warra markaba oofan yookaan the ship crew isaan kana hundumaa wajjiniin tootaalii nama 276 ta'aniitu Yerusaalemii gara Roomitti ka'an. So deemu murtoo ta'e oliyyannoodhaan deemaa jira. And remember this, yeroo isaanitti Yerusaalemii gara Roomitti kutuuf ka'an kana maayirsii 1,000 bara fagoodha. Yommuu isaan deemuuf ka'an kana waggaa keessaa yeroon sun yeroo birraa ture. Yeroon birraa immoo baay'ee yeroo daylaayitiin xiqqoo yeroo galgalli dheeraa akka Noorth Ameerikaa nuti keessumaa akka Western countrytti yeroo bubbee hamaan jiru. So it was obvious for Paul and the entire crew yeroo sun yeroo challenging akka ta'e. But what? Kaani challenge kanatti adeemuun murtoo ta'e ni ameen jennu murtoo ta'e. Phaawulos oliyyannoo kana nattaafuu galaana irratti duuna danda'a bakka irratti faranaa jechuun danda'a ture. Asumatti simtinatti muramaan murtan jechuun danda'a ture. Garuu inni hojii bakka deemu beeka. Challengii dura isaa dura jirus beeka. Haala qilleensaa jirus beeka. Waqtii isaas beeka. Garuu murtoodha hin ta'innis. Yeroo tokko Waaqayyo yeroo amantii keessan test gochuu barbaadu. Yeroo resiliency keessan, perseverance keessan, cichoomina keessan, amantii keessan, jabina keessan test gochuu barbaadu. Hundura kee bubbee taa'eeti kan itti adeemsiin jedhame. Kan itti adeemsiin jedhame. It is Ottoman time. It is a challenging time. Qilleensi kun jabaabar waan danda'amoo miti. Waqtii kana mana teenyee wintarii dabarsinee adeemuu qabna malee attamitti dukkanatti adeemna. It is the time between summer and the winter. Baay'ee yeroo qilleensi hamaan galaana gubbaatti ka'uudha. They know what they are going to face in the days to come. But murtoo ta'eeti itti adeeman. So yeroo tokko firoo tokko jaallatamoo. Waaqayyo yeroo inni amantii keessan qoruudhaaf waan fuula kee jiru otuu beeku itti si oofu. Nu sodaatiin lixi ilaali. Kana keessaa waa hedduu barra. Walumaa galli chaapterii boqonnaa 27 kun amantii abdii jabina giddu galummaa humna Waaqayyoo fi amanannaa hin sochoone Phaawulos Waaqayyo irratti argisiise tochi kee argisiise. Akkasuma beektan Phaawulos tajaajila baay'ee of kennaa nama umurii isaa guutuu bara isaa guutuu hojii wangeelaaf of kenne kan hin fuune kan hin dhalchine kan qe'ee hin qabne kan maasii hin qabne kan baank akkaawuntii hin qabne kan oofisii hin qabne kan olii gadi adeemee akka maraatuu hojii wangeelaa hojjetu kan Yesuus Kiristoos enda'u kai Yerusaalem keessaayyuu bayi jarri Yihuudii kun na dhageessu siinis sin dhageessu an warra ormaatti si argachuu barbaada akka ormaatti wangeela kolaalan dabda moota hundura sin dhaaba kan ittiin jedhe nama naashinaalistii beekamaa nama amantoota ari'u nama waldaa gubu nama amantoota mariidhaatti geessu baay'isee inni mataa isaa waraqata mootii Roomaarra barreessifate namoota wangeela lallaban walitti funaanee hidhee akka ofii isaa amma yakkamaa nama mana hidhaa ta'ee fe'amee adeemu gara Yerusaalemitti fidaa ture. Gaafa Damaasqootti Waaqayyo ifaan itti babbalaqqeessa'us waraqata kissii baatee adeema ture amantoota irratti. Nama kana Waaqayyotti mul'ateet yuutarni godhee jijjiireetii hojii isaa ittiin hojjetaa jira. Namni kun completely submitted for the mission of Christ. Garuu tajaajila isaa keessatti, jireenya isaa keessatti, karaa isaa keessatti namni akka yaa Phaawulos challenged ta'e, namni akka Phaawulos bubbee hedduu keessa qaxxaamure, namni akka Phaawulos daandii raafamne itti baay'atu keessa adeeme hin jiru.
Lakkaa challenging keenya hamma keenya ga'a. Lakkaa wal'aansoon keenya hamma keenya ga'a. Waaqayyo Phaawulosin maal jedhe? My grace is sufficient for you ittiin jedhe. Ayyaanni koo si maali? Gaadha jedhe. Kanaafuu ani humna koo dadhabbina kee keessaa hojjedhaa. Don't you worry, Paul. My grace is sufficient for you. Anatu hojii hojjeta. Ati dadhabaadha. Garuu challenge ati hin dandeenye keessa immoo si galcha. How are you gonna win that? My grace is sufficient for you. Nama ayyaanni baay'ateef nama qormaan itti baay'ate. Nama ayyaanni baay'ateef nama bubbeen itti baay'ate. Nama ayyaanni baay'ateef nama raafamni itti baay'ate. Nama ayyaanni baay'ateef nama lolli itti baay'ate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Madaala qulqulluu kana chaapterii kana mee iddoo shanitti ilaalla kukkunnee dheeraadha wantichi wanta ta'eef. Tokkoffaan wal'aansoo qilleensaa ta'an facing the storm. Stormii jirutti wal'aansoo qabuudhaaf nama qophaa'aa jiru argitu. 276 people including Paul. Nama 276 stormii utuu ilaalanii bara utuu beekanii face gochuudhaaf ka'u addumatti immoo Phaawulos beeka. Waan baay'ee sin dhibu. Phaawulos akkuma isa dubbadhe gara Roomaa deemuun murtoo eegii ta'ee booda Yerusaalemii kaanii adeemaa jiru. Waqtii sun maltii kana kana bartaniittu kun already amma fuula isaanii dura waan jirutti miila kaasuu they are on board. Tasaaffaraa jiru, yaabbataa jiru, ol ba'aniiru, markabatti lixaniiru. Sana booddee kiyaa buutee fiiguun hin jiru. You are done. You are in the ship. Now the captain is going to take care of your life. Whether you survive or die on a sea, amma harka kee keessaa baateetta. Markaba lixxeetta. Sambadiin jireenya kee fudhate keerama. Mariin namoota wayii harka galeera. Warra markaba oofanii fi abbaa qabeenyaa markaba sanaa jala galtee jirtan. Lammaffaa irra kasa'e hooggansa Phaawulos argitu. Remember, Paul nama aangaa miti. He is not one of the authorities of the Roman Empire. He is even not one of the soldiers. He is even not one of the crew member. He is not the one who owned the ship. He is nobody. He is a prisoner. Phaawulos nama hidhamaan. Phaawulos nama mana hidhaa jirudha. Phaawulos prisoner. Garuu remember, wanti Phaawulos journey kana keessatti hojjete wanta remarkable ta'e. Waan irraa baratamu waa hedduu jira. Tokkoffaa Phaawulos irraa karaa kana keessatti hooggansa argitu. Leadership skill. Leadership capability. Indaa'uun hooggansa bilchinaa guute. Hooggansa beekumsa qabu. Hooggansa resiliensiin keessa calaqqisu. Hooggansa cimaa. Hooggansa unwavering trust irratti hundaa'e. Look. Lakkoofsa 23 hamma 38 iddootti stormiin kun baay'ee heddummatee mul'ate kana keessatti Phaawulos akkasatti lakkoofsa 9:10 waan dhufuu jiru itti hime. This is the best leadership quality to see the future, to speculate, to anticipate what is going to come. What is going to happen? Waan uumamuuf deemutti hime lakkoofsa 9:10 dubbifadhaa. Leadership quality argitu Phaawulos keessatti karaa raafamaa kana keessatti 9:10 gubbaatti maal jedhe? Jaranaa'e lakkisaa wanta kana sodaadhee bubbeen yeroo ka'u markabni kun yeroo caccabu ni markaba kanarraa yommuu abbaan ta'u nuyyuu namoonni kun lubbuudhaan yeroo dhumnu natti mul'ataa jedhe. Mee natti mul'ata jedha. Natti mul'ata jedhe. Hundatti mul'atu. Isaa ayyaanni Waaqayyoo keessa guutetti garuu hin mul'ata. Isaa hafuurri Waaqayyoo irra jirutti garuu hin mul'ata. Hundatti mul'atu. Nama 270 keessa nama tokkotti mul'atu. Jennaan akkasii warri kaan. The entire people. No jedhan. Isa diyyattoota hin taane. Noon
ajajaa dhibbaa dhaggeeffannaa. Noon abbaa qabeenya markaba kanaa dhaggeeffannaa. Noon warra markaba oofan dhaggeeffannaa. Who are you ittiin jedhan? Are you the leader? Are you the crew member? Are you the owner of the ship? Are you one of the soldiers? Who are you to tell us what is going to happen? You are one of the prisoners. You are just the same like us. Ittiin jedhan. Lakkisaa jedhana. Phaawulos lakkisaa. Akkas miti jedhana dubbii wal qixxaachuu miti. Dubbii walii wajjin isin nyaa'edhamuu miti. Dubbii walumatti daaspooraa ta'uu miti. Dubbii walumatti hunduu kanaadaa jirraa jechuu miti. Anatti mul'ata natti mul'ata. It is the best quality of leadership to see what is gonna happen, to tell, to speculate, to anticipate, to guess the future, and to give the best direction for now. Indeed, beektan biyya keenya namni abbaa qabeenyaa fi abbaa nama aangoo baay'ee dhaga'aa miti. Phaawulosiin isanii eewwan dhaga'an abbaa qabeenyaa markabichaa fi eewwan dhaga'an kan bira ajajaa dhibbaa dhaga'an. Maaliif inni sun qawwee qabaa? Inni kunoo birrii qaba. Biyya lafaarra namni isa qawwee qabuuf isa birrii qabu sodaata. Sirrii moo sirrii miti? Phaawulosiin dhiisaniiti isa qawwee baatuu fi isa birrii waatu dhaga'an. Okay. Akkasii let's go. Waaqa koof waa keessan, hedaa koof hedaa keessan, abjuu koof abjuu keessan turree laalla'e. Lammaffaa hooggessa kennuu kana keessatti Phaawulos wanti godhe ilaala. Warra kaan encourage godha ture. Warra kaan jajjabeessa. He stayed calm and even encouraging the rest. How that is even possible to stay calm in the middle of chaos? Akkamiin danda'ama? Walakkaa handhuura rakkinaa keessatti በወጀብ መካከል በመከራ መካከል በፈተና መካከል በጠላት ውጊያ መካከል እንዴት ነው ሰው ኩል የሚሆነው? ካልም የሚሆነው? like nothing is happened, you know? አካውንቱን ታነቶ ከዘዳ God is taking care of it. Amen. Hallelujah. Just say to yourself, God is taking care of my issues. Hallelujah. Waaqayyo hajakoi abatir. Me amen. Waaqayyo hajakoi abatir. What is in the room? In the middle of this storm, Paul was thinking after reaching the Rome, the day after his arrival, akamitira tawangela lalabu esa kamana kirekotu enwajule kawaku sayadani. He was calm. It's okay, guys, take it easy. I am with you in the ship. We are traveling together, but stay calm. It's okay. Say it's okay. Hallelujah. When everything don't seem okay, say it's okay because God is in control. Waaqayyo waan hundumaa to'ateera. Hallelujah. Keessumaa lakkoofsa 13:33 gaafa argitan akkasii waan ta'e ilaala. Waan bubbee sadarkaan irra ga'e ilaala. Yeroo Phaawulos kaalme ta'u kana sadarkaa markabni irra jiru sadarkaa situation isaanii jiru ilaala. Tokko markabicha harkaa fudhate. Maaltu qilleensi humna caalee harkaa fudhate. Zan markaba qilleensatti gadhiisan achiyoo harka maratanii taa'utti kaan. Zan shufeerii isaanii qilleensa. Gara qilleensi deemutti they don't even have destination. Iddootti stop jedhan hin qaban. Iddootti storm jedhan malee. There is no stop, but all they see is a storm. In the middle of the storm, where is knows the stop, Paul is still calm in the middle of chaos. Kabrao, fe'isa galaanatti naqaniiru. Mi'a markabaa galaanatti naqaniiru. Abdiin ooluu isaanii dhumee maal ta'e bettu? Completely loss of hope irra ga'an. Maal akka dandeettu? Warra duukaa jiran. Keessumaa lakkoofsa 26 irratti
abdiin ooluu keenya kana booda hin jiru jedhan. Abdiin kanarraa hafuu keenya, abdiin markaba kanarraa lubbuun hafuu keenya hin yaadamu jedhan. Inni garuu asirraa haala baay'ee ulfaata, haala baay'ee rakkisaa isaan wajjiniin iddoo tokkotu jiru. Inni immoo bitii jedhee keekise jabaadhaa. Ergamaan Waaqayyoo Waaqa isaan kan isaa ta'e hojjedhu biraa ilmi bira dhufeera jedhame ameen jennu. Hallelujah! Ergamaan Waaqayyoo Waaqa isaan isaa hojjedhu biraa. Abeet 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 abeet. Waaqni inni nuyi isaaf hojjennu ergamaa qaba. Abeet abeet. Waaqni inni nuyi isaa hojjennu gurba ergamaa qaba. Na yaadadha dur Itoophiyaa yeroo ture especially bara TPLFin aangoo qabu ture biyya Itoophiyaatti. Namoonni keessumaa gara deemnetii kana keessa dalagan, if they are in trouble, all they have to do is just make a phone call. In a minute, you see soldiers around. Malibeta, that is their insurance. Whenever you are in trouble, all you have to do, pick the phone, give a call. You will get special treatment. We will arrive in a minute because you are one of us. You are out there for a mission. No danger that. Kanafti lubuki arsagote mission if alawanjitu. Whenever you are in a bad situation, just give a call. We will arrive. Yero Paulos, halal fata, markam digar raafamne, killesi markam kabute, inni ofutti gadi geduse, halatti nabani, toratti deeman nabani, miini gadangale, feesni gannamne, hundu abdii hidhatu keessatti akka Waaqayyo. Paulos! Yes, sir. You know, I am arrived. Hey, how was your night? Oh man, it was terrible. Hey, Angel, how are you doing? You don't go by here, I'm it. Oh, American of it. At this, Namon is Duka Yaram Kunis, Namitok Kitin, wine talk. I'm Angel. Markam Nukungaru in Chachabayed. Please pay attention. At this, Namon Siduka Yanis, Namitok Kitin, wine talk. Markam Nigaru in Chachaba. What's a catare? Markam Nichachabe, the bit to 1 town. Paulos Gavada, they say, in those the Amen. Amanuki as a bed, potato pay, what a carry. Jabata is Oratina. Garan Kestan Rafamin, and Waaqayyo Hanojeta. Waaqayyo Indians have a jet to Ergamana Ergera. Ergama Tuni, Ergatina, Ergasamo Casera. Namito Koyo into Miamena, Namito Koyo into Artists, what it is, Nagachetu, Markamu Ingatamana, Animo, according to the kind of unshakable face, unwavering trust on God. Desta-Hinsarmu, Amantii raafamne, Makawa kayon fatabe, Amantii raafamne. When things don't seem okay, but still, for the man of faith, it's okay. Galanhoyo hataw, mfakatu. Ugano mfakatu. Msodatina warra kan jajjabo sutuke. Sana faratti mo deggesumma indagana sabaye bilchina qabu argitura. Look on the verse number 30 through 32. Halituma mateti akase warri markaba oofan utuu mariyatanii dhagaye Phaawulos. Listen to this. Maal mariyatu bettu? Jara kanatti hin dubbannu dhokannee kyaa buunee bannaa jedhan. The leaders, the crew members. Listen. Akka Mangistuu Hayilamaariyaam yaadachiisanii gaafa biyyi sheek ta'u, gaafa markabni isaa raafamu, gaafa wajabiin beete mangistitti dhiyaatu, jaarsi Zimbabwe gay radio dan Colonel Mangistuu Hayilamaariyaam, I have arrived in Zimbabwe, Baba Ethiopia ticket. Imma mataki walfiti walammachi, I am outed. Mari markab trosi shesh. Imariat bune banairan. Markab rabune banairan. Phaawulos immoo akkas jedhe, ati isaa dhibbaa'edha.
Abet. Warri kuni mambarin kuni warri markaba ofan kun boni baduu jedhu. Isaan boni badan jennaan hundi keessanuu hin ooltanii jara kanaan bisee. Ameen hoogganan. Eega geessan markaba. Mee Phaawulos jedhame jara keenya iddoo hafuurri qulqulluun hooggansa kennutti dhumaatiin hin jiru. Haleluuyaa. Iddoo hafuurri qulqulluun leadership kennutti barisin hin jiru. Iddoo hafuurri qulqulluun guidance kennutti qisaasamni hin jiru. Jennaan bu'uudhaaf jedhu isaan buunaan zaribbaa ati sin du'e. Kunis hin du'e. Kunis hin du'e. Saani nan biseedhe. Asinitti meera. Waaqni koo dubbateera. Namni tokko iyyuu hunduu hataanii isaan buunaan nuyi dhumnaa taa'a jedheedhe. Kana dhaga'e shaak taa'e. Maaliif ennaa komaander Phaawulos akkanatti metti taa'uu qabdu taa'a. Haleluuyaa! Ajajaan Phaawulos akkanatti metti taa'uu qabdu taa'a. Kanatu furmaa ta'e. Maal isatti waaqa taasaa? Ana moomaa dhaga'an jiru inni iddoo dhaga'uun beeku garuu dhaga'aa jira. Maqaa Waaqayyo ulfaatu. Haleluuyaa! Kanarratti ajajaan dhibbaa isaan dhowwe. Hooggansa kana fakkaatu kan kenne Phaawulos. Afuraffaarratti abdii jireenyaa abdii deebi'anii jiraachuu lallabe. Verse 33. Ilaala. Abdii jireenyaa waan fidataniif namoonni maal godhan? Nyaata lagatan. Hin nyaannu jedhan. Ilaala ammas. Namoonni nyaata lagatan. Hin nyaannu jedhan. Maal jedhan? Hinduu namatti goonaadhaan. Hinduu namatti goona. Lubbuu namatti goona. Sidii galeedhaayi. Beelaan duunuu wayyoo. Suutuma suuta giraajuwaalii sila osoo markabni isa oofu kan jiru. GPS hin obadee. Maappii hin qabnu. Aktaaccaa hin qabnu. Ifa aduu iyyuu argine hin beeknu. Dukkana keessa oofamna. Guyyaan itti dukkanaa'eera. Maal godhii nyaannaa? Maal godhii dhugnaa? Maal gochii hafuura baafannaa? Du'uuf jirra, du'aa jirra. Wanna ta'eef jedhaniiti nyaata dhaaban. Ammas Phaawulos bidig jedhee ka'e. Abeet. Jara ooluudhaafuu bar nyaachuu qabdu jedhe. Dhaggeeffadhaa kana qofaa miti. Rifeensi nama tokkollee akka waan tokko hin taane masirra dheeree sirriitti mahe. Maal akka inni tola? He is giving them hope. Rifeensi nama tokkollee nama mitiin. Not a single person, but your single hair. Tokkoon ishee kun waan tokkoon taatu. Bubbeen makana gahu keessatti moo? Raafamne makana gahu keessatti moo? Marii erxaa'uudhaaf ka'e keessatti moo? Mi'a garaatti kennamne keessatti moo? Waan abdii namaa laanne keessatti moo? Rifeensi kee waan tokkoon ta'u jedhe. Aboo hin sodaatiin ka'ii yaaddu jedhe. Haleluuyaa! Sinitti agarsiisu jedhe. Ani abdii deebi'ee nyaachuun qabaa jedhe. Na nyaadhaa sinis nyaadhaa jedhe. Nyaadhu boo ka'ii jedhe. Kaayedhaa jedham namtichi maraataan kun tola maa wanta makanaa odeessu hundumtu ka'ee jedhanii badhaasaa tola isaa ka'e nyaanne jedhanii hundumtu ka'ee nyaata isaa tume akkoo. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Abdii deebi'anii jiraachuu namatti tole. Kana immoo qofaa miti. Qajeelfamni abdiin tasgabbiin inni agarsiisa akka jiru ta'e he selfless leadership irratti selflessness. He wasn't selfish. Waan Waaqayyo irraa dhaga'ee qabatee taa'uu hin danda'a ture yeroo ka'e no. An qobaan abdii qabaachuu maal naa godha? Ani qobaan gammaduu maal naa godha? Ani qobaatti toluu maal godha? Ergaan dhufe kun ana qofaadhaaf hin dhumne. Ergamaa Waaqayyoo anatti yoo dubbate iyyuu garuu warri kun karaa koo jajjabaachuu qabu. Warri kun karaa koo fayyuu qabu. Warri kun karaa koo gammaduu qabu. Jarana rifeensi keessan hin badu. Jarana namni tokko iyyuu hin du'u. Jarana markaba caba malee bayyaa hin ceena. Hin ceena. Haleluuyaa. Nan ce'an jenne Phaawulos. Hin ceena jedhe. Hin ceena jedhaa. Nanti anjadem injena ede wali injena ede nulambu ina ede warri markaba ooftu sun utuu diddee akka Phaawulos ishee argee sanatti nafiin ta'ee dhokatanii bu'an ta'e eeggatanii yaaddu warri marcee du'a malee warri kun already Waaqayyo sagalee ergeera isaan inuma ce'u. Abeen jettanii sin warri hafan inuma ce'u warri kaalbitaan inuma ce'u warri tasgabbaan warri isa waaqa dubbatu amalan inuma ce'u. Isaan du'ee bada ture. Isaan iyyuu oolche. Isaan kanaan ka'aa nyaadhaa jedha. Jireenya keenya keessatti qorumsi ulfaataan akka kanaa wanti abdii nama dhowwachiisu wanti hopeless nama godhu
wanti marii nama harkaagatu, wanti maappii nama harkaagatu, wanti garee namaa dukkaneessu, wanti nagaa kee jeequ, wanti du'a sitti urgeessu gaafa si mudatu kanarraa kan barattu akka Phaawulos kaarbadaam hin qabbanaa'e Waaqayyoon kadhate, Waaqayyo ergamaa ergeef, isa Waaqoo dubbate hin amane, amantii isaan warra kaanitti amantii hore, abdii isaan warra kaanitti abdii lallabe, gammachuu isaa warra kaaniin ga'e, አለመለማቸው። ሃሌሉያ! ህይወታቸውን አለመለመ፣ ተስፋ ሰጣቸው። እቺ ቦዴ ከነስን አገርተን ቀብቲን ነፍረፋን ግዱ ገልቱማ ዋቀዮቲ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ነው። ዋቀዮ ኬኦሲ ኬስ ሲካኤ መርከበረ ሲካኤ ሚሽኒ ስትከነ ሆጂ ስትከነ ሲያሳፈረ ኢንሹራንስ ማለት ነው። ቢሶ ዋቀዮ we are insured, we are insured ይላል። እግዚአብሔር እኛን አባንደን አያደርገንም። ኑንገቱን ዋቀዮ ወረ ኦፊሳ ከራረቡስ፣ ዋቀዮ ወረ ኦፊሳ አደምሰ የልቀብሲስ፣ ዋቀዮ ወረ ኦፊሳ እርገት ሀጅሩ፣ ዋቀዮ ሆጀቶታ ኢሳፍ ሆጀት ሐሳት ኢንሹራንስ ይቀባ ካምፓኒን በየከና ካምፓኒ ከዚህ ጉዳይ ከንጀረ ማሊን በቱ ደሞዝ ጫላ ማሳት ኢንሹራንስ ይሳት ኢንሹራንስ ይቀብዳ ሲሩ ማለት ይሚራ ማለት ሚንዳን ከበ ከንጀረኒ ሰዓቲ ዳን ብሪድ ደመኛተ ኢንሹራንስ ይበታላል ኢሼ ብሪ ከራ ለምግቲ ኢንሹራንስ ይከደ በርባዱሳ because bakkake kan wabi darbutu jira, bakkake kan dubbatu jira, kan ida ke sirra deeme cufa deemtu jira, farmasi ke sirra ida ke cufa, klinik ke sirra ida ke cufa, hospitaal ke sirra ida isan prito ene maqama ke wara ba hiraawru insurance ida ke cufa deema ameriya tanisini insurance qabda gurba giddu galtummaa Waaqayyo argitu. Waaqa eenyuuti ree achi gidduutti kan argame Waaqa Phaawulos malee. Waaqa eenyuuti namni dibbila maaf torbatamii shan waaqni isaanii biqin jenne gurbaa. He didn't show up, but the God of Paul at the last minute, in the middle of chaos, in the middle of the storm, in the middle of helplessness, in the middle of helplessness, in the middle of abundance, God of Paul appeared. He came down to speak to his child. Much as I does what you get to see to mark a york. Johnny Hanara, get to the two a york. Sheriff Fatimazwe, Chachabu Markabargit. Why? Because Wako do better. Prophecy, Amadu Bate, Samukuma Soga, Aduga. They must know, they must be convinced that God of Paul is the true God, is the right God. What the powers, what I do got also, I'm a prophecy of the Master. I go go. Markamli Chatamore, Inchetu, Namindo, reversing Badugaru, Markamli Chabara, Kuntogaba, Marte, Markamli Chacham. Funduran, Funyan Markaba, Ashawat Galet, Sadan, Duban. Ilesi haman ayajera dubisasen markamni lokoso dubisagale mo foto furit markamni word to word hin chachabeya. Why? Because God said it. Markamni hin chachaba gere mera bitire hin chachabe into pieces. Achi mala khaya dambektu adajan ibbasun lolton Roma Israa'ኞonni kun tokkoon sheekashee miliqeen baaneef fixuu yaadani. Ay bakka markam dhaabee batti nama du'aa yeroo jeeftaay. Am takka beetan dhugusitaan. Baay'ee baay'ee takka wattaddarri sammuudhaan yaadanii. Beektuni kanaaf kan isaan ambaagannanii support godhan, serve godhan. Wattaddarri utuu sammuu qaba ta'ee baay'ee laachiin saabuu gaaffii gaafata. Why I'm doing this? Reasoning ko bakal go chup neron nam jana shoot go do why I'm doing this gafi ga chuba isani to ajrum marka bi chabera abdin nduba berite hundu duwa
ajira atudu ajeta mana ajeta mafakenya sila so waliru du ajira alitu anjira atitu ajeta dosima ko duida malemma ko noliya fanjiruka jenna ngaru wanti bayro tolu atajan dibbasu jedha Paulos akkadu barbaanne jedhe loltoonni warra Roma ajjeesu barbaanan isanya hunduma all the prisoners fitu barbaadan atajan dibbasu garu to barbaanne why leadership Paulos in the kind of Matthew America listen that Jesus Paulos in the Matthew Mareto duanim guya kula futura guya di demutura duanim garu leadership biblical akabu leadership afurul kullu kesa to na tumma kabutu kana Paulos kenna wa trefi amma yulu ajiru munanya da nanya tani afura baba tajiru hindu tanjere jiregatil nabati apa tani jiru now somebody move can come and say something he didn't want to shoot him no Paulos itimbu amon nami ko yundu da ko na margale ta tsaya rabiti wari da ka da dutala wari mo da ka mbene batte mukatin cha batte mukana mabata batte mukana mabata me muka ba du wala tu tare su kuma si bata wari kan batte mukat karu chani ro kan jara sana umar ta kaza hundum ti isani nagaadhaan akkasitti du'a oolanii ce'anii jedha. Mee ameen jedhame hundum isaanii akkasitti du'a oolanii nagaadhaan ce'anii jedha. Look kan jara kana ceesise maali? Tokko dubbii Waaqayyooti. Sagalee ergeera Waaqayyo. Sagaleetu riqaa ta'eef, sagaleetu makkama ta'eef, sagaleetu bidiruu ta'eef, sagaleetu karaa ta'eef amantii yaabbatan. Taula nama batu Sagalee nama bata. Taula ishakamu kalu ishakamu. No kalu satante. No kalu latante. Exame Sagalee. Yamma Jerusalem guyakun. Wanda mun fakatu di. Akka dhuunfaatti, akka waldaatti, akka maatiitti challenges hin qabdan, gaaffii hin qabdan. Hindaabu seetumi, hindaaba. Guyyoonni kun hindaabu. Galgaloonni kun hindaabu. Maatonni kun hincaaqaati. Hindaabu hincaaqaa. Jen sarugati ce'uun dirqama ce'uun murtoo ta'ee ka'an lakkoofsa tokkoffaarra at the very first verse of that chapter ce'uun murtoo ta'eera gurbaa murtoo ta'eera ce'een ameen jedhame murtoo ta'eera hin ce'eera murtaa'eera akka jedhu Isaayyaas እግዚአብሔር jedha በመጀመሪያ የመጨረሻውን ይናገራል jedha. Do you remember this verse? እግዚአብሔር በመጀመሪያ የመጨረሻውን ይናገራል። ሃሌሉያ ce'uun murtoo ta'eera ameen jedhame harka kee ol kaasiiti ce'uun koo murtoo ta'eera jedhi ce'uun koo murtoo ta'eera jedhi ሃሌሉያ maaltu irratti dureen keenya imala raafamaan guute keessatti amantii hin raafamne ameen jennoo unshakable faith. Unshakable faith. You are going to navigate in the storms. You are going to navigate in the stresses. You are going to navigate in the life of depression. You are going to navigate how with unshakable faith. Amantii hin sochooneen. Hallelujah. Katarra diila. Wala maalan gammadare. Inceetaatis rabboleessa kola yeroo kana wanta keessa jirtu anin beeku sagalee kun garuu har'a sababaaf iddoo kana irratti dubbatamaa jira. Waaqayyo waan markaba keeraase, Waaqayyo waan jireenya keeraase, waan nagaa keeraase, waan murtoo keeraase, Waaqayyo wanta kana keessatti moo'ichaan si ceesisa. Moo'ichaan si ceesisa. Mootee hin lallabda, mootee hin jiraata, mootee hin faarfatta. What is Kadubate Tiani Abe, Kadubate Hallelujah. Kana qofa miti. Gaafa boqonnaa Damisa de Cheu. Alame kadui mana hidhaatti dadhabe yaa Paulos. Dui mana hidhaatti dadhabe. Dui galaana gubbaatti dadhabe. Galaana gamatti eeggate. Listen. Dui galaana gamatti mana hidhaatti dadhabe. Dui galaana gubbaatti bubbee
Utuun ibidda qaamatu bofti moo harkatti maramte immoo jedhan jecha namoota kan agarranne ay jedhan maal cubbamaa nama kanaa jedhan yoo jedhetu Phaawulos maal cubbamaa nama kanaa du'aa kana oolee dhufeeti joo asitti bofaan du'aa jedhan ay namtichi kun immoo cubbuu guddaa hojjeteera jedhan Waaqayyootu cubbuu isaa kaffalaafii jira jedhan otoo isaan achi haasaa jiranii ofirraa akka darbatee ibidda keessa buusenno mee jedhame isaan foomaayyuu miti mee anaa foomaayyuu jedhime inni isaanii bofaa isaanii isaaf moofaan naantee walaloo ta'e mee inni ormaa bofaa dhibe anaa moofaadha jedhi abidda muusaa jedhi inni isaanii bofaa jedhi anaa moofaadha jedhi moofaan immoo gubatti Ameerikaatti moofaan hin gubata jennaan akka jedhan ay cubbuun namicha kanaa salphaa miti hidda jedhanii bakka ammoo dhiitaa jedhan yennaan mucaan shallottee basaa jira dhiitawoo miti nyaata gurguruun jiru narviin nagaa maashaan nagaa lafeen nagaa dhiigaa nagaa bakka inni kuni summiin kun keessa galee fakkaataa bakka amma du'aa jedhan no achi ka'ee obboleessa koo Ayihudoota walitti qabeeti waggaa 2 qulqulluu nama gara isaa dhufe hundumaatti waa'ee mootummaa Waaqayyootu haasa'u waa'ee Yesuutu dubbatu waa'ee jireenya Waaqayyootu dubbatu haleluuyaa waggaa 2 guutuu Roomaa keessatti wangeela lallabe sitti mugaa du'a kee gamattee ganate jirta du'a kee irratti ganate jirta du'a kee gamattee ganate jirta ani du'u jireenyattan jiraadhaa malee gaarummaa gooftaa koo madeessa seexana garaa ishee bobeessa haleluuyaa ani du'u jireenyattan jiraadhaa malee gaarummaa gooftaa koo madeessa bofa iyyuu darbadhee bobeessa haleluuyaa haleluuyaa walkaan galateeffannaa unshakable faith karaa raafamne guuta keessa amantii raafamne karaa raafamaan guuta keessa amantii raafamne haleluuyaa kaashala dinamo grabadia galanni Waaqayyoof haa ta'u galanni Waaqayyoof haa ta'u ulfinni Yesuusiif haa ta'u inni dubbii kenne amanamaadha inni dubbii kenne amanamaadha inni dubbii isaa nama hin qaanessu Yesuus gooftaadha